Dhiigaan dhufee ilmatti laannee hora bulaallee tarra dachaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laannee hora bulaallee tarra dachaane. Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo dhugaan seenarraan dhabu darbeera barri roorroo. Dhiigadduu dhangala'ee lafee akka caccabe ijji dhiiga roobee lubbuutu gumaa dhabe. Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo dhugaa qaallitti ture himannaa bara roorroo. Dhiigadduu dhangala'ee lafee akka caccabe ijji dhiiga roobee lubbuutu gumaa dhabe. Yoo makkeenye salphaatti sirraan oolu yaa koodee of kenneeti jabaanii sirratti sirraan oolu yaa foollee seenaan baddanuu galteetti sirraan oolu yaa koodee wal argina finfinneetti sirraan oolu yaa foollee irreeffadhu malkaa keetti yarraa sirraan oolu yaa koodee dhugaa galte gullalleetti sirraan oolu yaa foollee wirtuu keedhaan abeeti sirraan oolu yaa koodee tumaan labsi akka beeti sirraan oolu yaa foollee Reechirree kooti seenaan tiksa ani sakka abbaa kooti. Reechirree keenya seenaan tiksina nuti sakka abbaa keenya. Reechirree kooti dhiiteen sirbaa kunoo kun isaa daakooti. Reechirree keenya seenaan. Qabxii kana eegaafte gaafii tokko siif dabala amma yeroo hedduu dookumentariiwwan warri Habashaa warri jibba Oromoo qabu maqaa Oromoo balleessuudhaaf hora sadii dhaqanii mukatti dhadhaa dibanii muka fa'aa dhungatan san fidanii irreecha akka aadaa duudhaa fokkata ta'etti warreen beeysantu jira. Mee har'a laga mormor kanatti irreecha walumaan kabajataa jirra. Dhadhaan muka dibame jira, mukni sagadameef jira, bishaan sagadameef jira. Mee asitti wanni ati agarte maali? Tole, Misraaq meesiif irreechi maa inni? Addaan citee turetti ummanni Oromoo bal'aan wayita achitti irreeffatu nuus garaan keenya asii mishoondaraatiin ture. Isinirraa eegala reedii ayyaanni irreechaa siif maa inni? Ayyaanni irreechaa anaaf ኦሮምኛ አታውቂም? በደንብ አልችልም። ያው እኔ ኦሮሞ ተወላጅ ሆነም አዳማን ያደኩት ኢሉባቦርና ወለጋ ነኝ። ስለዚህ እስቲ ኢሬቻ ላንቺ ምንድነው? ኦሮሙማን ሩቃሌ sirni Oromoo qabu aadaan Oromoo qabu eenyummaan Oromoo qabu qabatanii itti amananii mul'isanii dhalootallee dhaalchisuudha of keessaa qaba jechuudha. Tole, Misraaq meesiif irreechi maa inni? Biyya keessa qeerroon uummanni Oromoo aarsaa hedduu kafalee waggaa 150 kan Finfinnee irraa dhiibbame achirratti irreeffatu hora Finfinnee irratti irreeffachuun waan adda isa godha. Kan ammoo kan arganne yookaan kadhannee osoo hin taane qabsoofnee duunee dhiiga jiisinee lafee qabsaa'ota qeerroo uummata Oromoo itti bobeessineetiin kan argannedha. Ayyaanni irreechaa bara kana biyya Kaayiroo maal fakkaata? Duraan dursee miidiyaa keessan irratti carraa argachuu kootiif baay'ee galatoomi. Ayyeen hordoftoota keenyaa kun kan daawwataa jirtan qophii ayyaana irreechaa biyya Ijipti magaalaa Kaayirootti kabajamu kan karaa toora Annolee Global Miidiyaatiin isin darbaa jiru. Qophiilee guyyaa irreechaa jalqaba irraa hanga dhumaatti tokko tokkoon hordofnee isin biraan geenna. Hanga dhuma qophii keenyaatti akka nu hordoftan ammas affeerraa kenna. Ulfaadha galatooma. Reechirree kooti seenaan tiksa ani sakka abbaa kooti. Reechirree keenya seenaan tiksina nuti sakka abbaa keenya. Oromummaan ruqaalee sirni Oromoo qabu aadaan Oromoo qabu eenyummaan Oromoo qabu qabatanii itti amananii mul'isanii dhalootallee dhaalchisuudha of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu har'a irreessi sirna gadaa keessaa ruqa tokko elementii tokko jechuudha. Irreessi kuni mallattoo Oromoo ta'ee jira. Mallattoo Oromoo ta'ee sadarkaa addunyaatti gadaa waliin yuuniskootti galmaa'ee jira jechuudha. Irreessa kana wanni kabajannuuf tokko waan abboonni keenya godhaa turan sana
waan abboonni keenya godhaa turan sana goonee akka Oromoo tokkotti eenyummaa keenya ittiin calanqisiifachuuf jechuudha. Lammaffaa sirna irreessaa keessatti Oromoon kalee yeroo lama irreeffatanii beektanii tokko ganna keessaa gara birraatti yeroo darbu irreecha booqaa birraa kan jedhamu kan bakka bishaan jirutti yookaan malkaatitti kan irreeffatu jechuudha. Irreechi sun irreecha Oromoo yoo ganna keessaa gara birraatitti darbu irreeffatudha. Oromoon ganna akka dukkanaatitti ilaala. Ganni dhihee jedha, birraan bari'ee jedha. Ganna keessa rooba jira, bakakkaa jira. Roobni balaa adda addaa qaba. Rooba leekee yoo hin taane galaana adda addaatitu nama isaa miidha, horii isaa miidha. Qabeenya hedduutu miidhama ganna san keessa. Firri adda cita. Akka ammaa kana riqichi adda addaa karaan adda addaa waan hin jirreef dur walirraa cita jechuudha. Walirraa yeroo citee birraa kan ammoo booqaa birraa yeroo lafti bari'ee kan walitti deebi'u kan ammoo gammachuudha walitti deebi'uu isaa sana ibsatee ni irreeffataa ni galateeffataa jechuudha. Inni kuni irreecha birraati jechuudha kan booqaa birraati. Inni biraa kan yeroo ganni itti dhufu afraasaa keessa irreeffatudha. Dukkana kana nu hulluuqsisii jedhanii isa sani tulluutti ba'anii yeroo sana malkaanni guutaa lagni ni guutaa amma immoo ol ba'anii jechuudha. Tulluutti ol ba'anii akkasittiin irreeffatan yoo roobni hin jiraannillee rooba akka roobu rabbii kadhatanii jechuudha. Kanaaf irreessi kun akka Oromootitti seenaa hedduu qaba. Yeroo ammaa kana immoo mallattoo tokkummaa Oromoo ta'ee jira. Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhihaa ilmaan Booranaa ilmaan Bareentuu irreecha kana bakka itti wal argitu bakka tokkummaa itti cimsattu bakka sabboonummaa itti dagaagfatan bakka duudhaa ofii itti deeffatan bakka siyaasa ofii itti ijaarratan bakka nama ofiitiin wal baran bakka hawaasummaallee itti cimsatan bakka diinagdee ofiillee itti cimsatan ta'ee jira jechuudha. Meeshaa guddaan Oromoon yeroo ammaa eenyummaa kallattii siyaasaa hawaasummaa fi diinagdeetiin ijaarratu keessaa tokko irreechaa. Kanaaf irreechi mallattoo Oromummaa isa guddaadha. Akka waliin kabajnee waliin uummata keenyallee hirmaachisnee duudhaasaa waliin beeksisnee biyya kamittuu yoo deemne ilmaan keenya dhaalchisnee bakka hundaa'u akkuma ofii dhaalle kanatti dhaloota lafaa dhufaallee sirna keenya dhaalchisnee sirna keenya keessatti guddisnee nama Oromummaa urgaa'u Oromummaa ofii kan beeku Oromummaa ofiitirratti ejjennoo qabu dhaloota akkasii akka horannu ilmaan keenyallee akka dhaalchisnuun dhaamsa isinii dabarsuu barbaadaa jechuudha. Egaa fedhiin namaa waan baay'eedha. Biyya adda addaa deemtanii biyya adda addaa yoo deemtan aadaan adda addaatitu biyya san keessa jira. Aadaan adda addaa sun eenyummaa keessan isinirraa duubatti deebisuu hin qabu. Lagni kan goguu jedhan lagni kan gogu madda ofii yoo irraanfatee jedhan. Lagni tokko kan gogu madda ofii yoo irraanfatee jedhan. Biyya adda addaa deema. Bakka barbaaddan deema. Biyya deemtan sanitti Oromummaa keessan dagachuu hin qabdan. Dhaloota Oromummaa dagate oomishuu hin qabdan. Oromummaa dhaloota beeku biyya kamiyyuu jiraadhu, dachiirra jiraadhu, samiirra jiraadhu. Oromummaa si wajjiniin akka jiraattu taasisi. Dachiirrattis samiirrattis jechuudha. Bakka feetetti Oromummaan waan ittiin Rabbi si uume jechuudha. Qabattee uumamte. Har'a Oromummaa lagattee muka kana ta'uu hin barbaaddu. Muka kana hin taatu. Fedhii qabaattullee ta'uu hin dandeessu. Sanyiin of biqilti. Qamadii facaastee garbuun haammattu. Of taatee jechuudha. Uumamumaan Oromoo taanee nama taanee dhalanne jechuudha. Wanni nutti hir'atu hin jiru. Nama taanee dhalanne Oromoo taanee dhalachuun keenya wanni nutti hir'atu hin jiru. Oromoo qofaa miti. Namumaa akka namaatitti ilaaluu qabna nu Oromoon. Gadhaantummaan nutti hin dhaga'amee nama balaaleffachuu diinonfachuu hin qabnu. Garuu mirga keenyatti kan darben dhiisu. Hanga mirga keenyatti hin dabarretti nu uumama kamiyyuu ni kabajna. Namaa miti bineensa bosonaayyuu ni kabajna. Safuu beekna. Muka akka malee hin cirru bineensota akka malee hin ajjeesnu jechuudha. Kanaaf akka Oromootti jabaadhaa wal jabeessaa biyya baqaa tana keessatti wal ijaara wal gargaara
nama fayyaa dhabe fuuldura duuba deemtanii baastanii bakka inni tajaajila itti argatu geessuu qabdan. Baqataa kana keessatti namni waan adda addaa barbaada waan ta'eef kallattii saniin illee wal gargaaruu qabdan. Dargaggoonni, shamarran, haawwan keenya, manguddoon keenya akka oromummaatitti wal utubuu qabdan. Holola xixiqqoodhaan adda faca'uu hin qabnu. Jabaadhaa, sirni gadaa sirna akkasitti nu ijaaru, xiqqaa guddaa keenya foollee qarree dabballee manguddoo luba hunda kan ijaaru waan ta'eef sirna keenyatti deebinee akka of ijaarru haqaan jechuudha. Fakkeessuudhaanii miti itti amannee akka of ijaarru jabaadhaa biyya baqaa tana keessaa gara furmaata isin barbaadan bakka itti isin barbaadanitti isin haa baasuun jechuu barbaadaa. Ulfaadhaa. Horaa bulaa. Yeroo tokko namoonni as nu deebi'aa hawaasni bal'aa uummatni Oromoo magaalaa Kaayirootti ayyaana Irreechaa kabajaa jirtan baga geessan ayyaana gaariitiin jechaa amma yeroon kun yeroo itti irreeffannu waan ta'eef haati siiqqee gara fuulduraatti dhufuutiin abbootii gadaa fi foolleen duubaan hiriiruutiin irreeffachuudhaaf gara irreessaatti deemaa jirra. Haadholiin siiqqee gara fuulduraatti as nu kottaa. Dhiigaan dhufee ilmatti laannee hora bullallee tarra dachaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laannee hora bullallee tarra dachaane. Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo dhugaan seenarraan dhabu darbeera barri roorroo. Dhiigadduu dhangala'ee lafee akka caccabe ijji dhiiga roobee lubbuutu gumaa dhabe. Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo dhugaa qaallitti ture himannaa bara roorroo. Dhiigadduu dhangala'ee lafee akka caccabe ijji dhiiga roobee lubbuutu gumaa dhabe. Yoo maskeenye salphaatti Sirraanoolu yaa koodee of kenneeti jabaanii sirratti Sirraanoolu yaa foollee seenaan baddanuu galteetti Sirraanoolu yaa koodee wal argina finfinneetti. Sirraanoolu yaa foollee. Egaan hordoftoota fi daawwattoota aannolee Global Media guyyaa irraa aktivistii beekamtuu sooshaal miidiyaa irratti hirmaannaa guddaa qabdu aktivist Misraq Tasfaayee nu bira jirti. Biyya Awurooppaadhaa dhuftee ayyaana Irreechaa bara 2019 biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo keessatti nu wajji kabajaa jirti. Misraq Awurooppaa irraa dhuftee Irreecha kana nu wajji kabajachuu keetiif awwaala guddaa galatoomi. Baay'ee isin galateeffadhaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareedaadha. Baga geessanii Irreecha isaasii duwwaatu hin ta'in isa Finfinnee waggaa 153 ga'uun keenya Oromoon hundumtuu gammadu nurra jira. Baga geessanii isinillee. Tole Misraq meesiif Irreechi maa inni? Irreecha naaf tokkummaadha. Irreechi irree keenyadha. Irreechi jaalala. Irreechi Oromoon aadaa isaa eenyummaa isaa guyyaa calaqqisudha. Akkuma inni kaan waggaatti si'a takka ayyaana qabu yookiin eenyummaa isaa ibsatu Oromoon callee isaa wayyaa isaa eenyummaa isaa guddaaf xinnaa sheekiif islaama kiristaanatu hin jedhini namni hundumtuu gadi yaa'ee of ibsatudha. Yaadanaaf jaalaladha. Tokkummaadha. Keessumaati maal jedhama thanksgiving waaqayyoon galateeffachuu waan hundumaafuu jiraachuu keenya. Tole mee Misraq Irreechi kuni aadaa Oromooti. Yeroo Irreechi laaffataa dhufetti Oromoonis laafaa dhufe. Yeroo Irreechi deebi'aa dhufetti immoo amma Oromoonis jabaataa dhufeera. Aadaa fi duudhaa bareedaa kana Oromoon cimsee akka tufu ergaan ati uummata Oromootiif dhaamtu maa inni? Oromoon dura bilisummaa isaa argachuutu irra jira cimsuudhaaf. Waan qabu hundumaa kan kooti jedhee fudhatee gubbaa ba'uudhaaf bilisummaa isaa jechuudha. Amma bilisomne jedhanii wanti Oromoon tokkollee kan deebi'ee hin jiru. Humnaan argachaa jirra. Wanta dhiiga keenyaan dhufe lafee keenyaan dhufe ammallee du'aa jirra ammallee hidhamaa jirra ammallee itti daraaramaa jirra jechuudha. Garuu kan keenya jennee isatti arrabsamne isatti duune isa harmi keenya itti raacite harki keenya raacite kan keenya jennee fuunee addunyaatti argisiisuuf bilisummaa argachuun nurra jira. Eenyummaa keenya ibsachuudhaaf jechuudha. Ammallee nun eenyummaa keenya ibsachuu hin dandeenye dhibbaaf dhibbatte jechuudha. Kanaaf ammallee bilisummaa keenyaaf qabsaa'u dhibbaaf dhibbatti qabsaa'u. Ulfaadhu yaada nu kenniteef galatoomii Irreecha milkii. Galatooma isinillee jabaadhaa adaraa keessan tokkummaa Oromoo irratti jabaadhaa.
qawwee malee bilisummaan hin dhuftu. Nothing is for free. Ulfaadhu guddaa galatoome. Egaan hordoftoota fi daawwattoota keenya sirna kabaja ayyaana irreecha biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo akkuma hordofnee isin biraan geennutti jira. Hanga dhumura qophiyyiinaatti nu hordofaan ammas affeerraa kenna. Reechirree kooti seenaan tiksa ani sakka abbaa kooti. Reechirree keenya seenaan tiksina nuti sakka abbaa keenya. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota Aannolee Global Media kun kan isinii darbaa jiru biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo irraa karaa toora Aannolee Global Mediaatiin qophii ayyaana irreechaa bara 2019ti. Guyyaarraa ayyaana kanarratti kan hirmaate obbo Abdul Bahari Qaasoo durataa waldaa baqattoota Oromoo biyya Masrii nu bira jira. Obbo Abdul Bahari baga ayyaana irreechaa bara 2019 geettan. Baga walumaa rabbiin nu ga'e hunda keenya. Abdul Bahari ayyaanni irreechaa bara kana biyya Kaayirootitti bifa kamiin kabajamaa jira mee? Bifa ho'aa ta'een kabajamaa jira. Keessattuu bara kana ayyaanni irreechaa kun isa addaati. Maaliifuu yoo jenne biyya keessa qeerroon uummanni Oromoo aarsaa hedduu kafalee waggaa 150 kan Finfinnee irraa dhiibbame achirratti irreeffatu hora Finfinnee irratti irreeffachuun waan adda isa godha. Kanammoo kan arganne yookaan kadhannee osoo hin taane qabsoofnee duunee dhiiga jiisinee lafee qabsaa'ota qeerroo uummata Oromoo itti bobeessineetiin kan argannedha. Kanaafuu ayyaanni baranaa kun ayyaana addaati. Ayyaana uummata Oromoo hundaaf kan gammachuutiin jedhan. Ayyee Abdul Bahari guddaa galatoomii. Abdul Bahari Qaasoo biyyattis nama qabsoo fincila diddaa gabrummaa keessatti qooda ol'aanaa gumaachaa turedha. Sababa kanaanis nama biyyarraa baqatee as biyya Kaayiroo kana keessa jiraatudha. Erga biyya kanaa dhufeetis hoogganaa waldaa baqattoota Oromoo biyya Masrii ta'ee nama tajaajilaa jirudha. Abdul Bahari Qaasoo yeroo gabaabaa keessatti istiidiyoo keenyatti affeerree gaafiif deebii kana bal'aa waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaacha inni qabu kan isinii gaafannu ta'a. Ammaaf obbo Abdul Bahari Qaasoo guddaa galatoomii. Isinis galatooma. Yoo maskeenye salphaatti Sirraanoo yaakone of kenneeti jabaani sirratti Sirraanoo yaafone seenaan badanuu galteetti Sirraanoo yaakone wal argina Finfinneetti Sirraanoo yaafone irreeffadhu malkaa keetti yarraa Sirraanoo yaakone dhugaan galte gullalleetti Sirraanoo yaafone wirtuu keedhaana beetti Sirraanoo yaakone tumaan labsi akka beetti Sirraanoo yaafone reechirree kooti seenaan tiksa ani sakka abbaa kooti. Reechirree keenya seenaan tiksina nuti sakka abbaa keenya. Reechirree kooti dhiiteen sirbaa kunoo kun isaa daakooti. Reechirree keenya seenaan Egaan daawwattootaa fi hordoftoota Aannolee Global Media kan hanga ammaa hordofaa jirtan qophii ayyaana irreechaa biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo keessatti kabajamaa jirudha. Qophii kanarratti warra hirmaatan akkuma dubbisaa turre ammas Dr. Aslii fi Amaa Muhammad nu biratti argamanii. Dr. Aslii fi Amaa Muhammad baga ayyaana irreechaa bara 2019 nagaan geettan. Baga walumaan ga'een. Baga walumaan nuun ga'e. Dr. Aslii biyya Kaayiroo kana keessatti rogeessa beekamaa sooshaal miidiyaa gubbatti hirmaannaa guddaa qabu. Uummataafis ergaa garaagaraa dabarsaa turte. Mee ergaa uummataatti deebina. Ayyaanni irreechaa bara kana biyya Kaayiroo maal fakkaata? Duraan dursee miidiyaa keessan irratti carraa argachuu kootiif baay'ee galatoomi. Itti aansuudhaan ayyaanni irreechaa kan bara kanaa akkuma argaa jirtu baay'ee nama gammachiisa. Ayyaana kana wanti adda godhu Oromoon biyya keessaa qeerroof qarreen hundi isaanii bakka duraan Oromoon irraa buqqa'e waggaa 150 booda Finfinneetti kabajachuudhaan Oromoonni Kaayiroollee hawwii fi gammachuu irreechi keenya bakkatti nu dee'eef mana manatti osoo hin bayanii ayyaaneffataa jiru. Ayyaanni irreechaa jaalala tokkummaadha. Irreechi irree kenna. Dr. Aslii ulfaadhu galatoomi. Mee Amaan immoo ati itti aanseetiin ergaan ati uummata Oromootiif uummanni Oromoo aadaa duudhaa irreechaa kana cimsee akka itti fufuuf ergaan ati uummata Oromootti dhaamtu maal inni? Taayee duraan dursee galatoomsiin jedha miidiyaa kanarratti keessummaa gochuu keetiif ayyaanni irreechaa anaaf
waan jedhee ibsuun qabu hedduutti gammada jechuudha. Kanaaf nus biyya keessatti illee argamnee akka irreecha qeerroo biyyaatitti gochuu baanus bakka jirrutti qarree fi qarree manguddoon jennee yoo akkuma agartu kanatti uummata kutaalee hunda warra qabnee ayyaaneffatu jirra isin jedha. Kanuma. Amma ayyaana nu kenniteef galatoomii ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii. Yoo maskeenye salphaatti. Sirraanoo yaakone. Of kenneeti jabaanii sirratti. Sirraanoo yaafone. Seenaan badanuu galteetti. Sirraanoo yaakone. Wal argina finfinneetti. Sirraanoo yaafone. Irreeffatu malkaa keetti yarra. Sirraanoo yaakone. Dhugaan galte gullalleetti. Sirraanoo yaafone. Wirtuu keedhaan abeetti. Sirraanoo yaakone. Tumaan labsi akka beetti. Sirraanoo yaafone. Reechirree kooti seenaan tiksa ani saka abbaa kooti. Reechirree keenya seenaan tiksina nuti saka abbaa keenya. Reechirree kooti dhiiteen sirbaa kunoo kun isaa daakooti. Reechirree keenya seenaan. Egaan hordoftootaa fi daawwattoota aannolee Global Media akkuma qaraa ammas keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan amma isiniif dhiyeesse kuni hundeessaa Kush Media fi gaazexeessaa Kush Media akkasuma daayirektara olaanaa Kush Media nama ta'e aktiivist Abtaamudha. Abtee baga ayyaana irreechaa bara 2019 geette. Baga walumaanuu geenya akkam jirtu? Nagaa. Ayyaanni irreechaa bara 2019 as biyya Egypt magaalaa Kaayiroo keessatti kabajamaa jiru kan laga Mormoritti kabajanne kuni maal fakkaata ija kamiin ilaalta? Tole egaa ayyaanni baranaa kun ayyaana addaati. Irreechi durumaa kabajamaa dhorgamaa tures osuma dhorgamus kabajamaa ture. Kabaranaa kana ka adda godhu Finfinneetti waggaa 150 booda cabiitii ilmaan tuulamaa suni deebi'ee ilmaan tuulamaa qe'ee isaaniitti irreecha hora Finfinnee kabajatanii asitti nuti kabajoo jechuun keenya kun adda godha. Anaaf akka ilma tuulamaa tokkotti akka Oromoo tokkottis guutumatti jechuudha. Miira guddaatu natti dhaga'ama. Baay'ee asittis kabajachaa jiru kun baay'ee namatti tola. Baay'ee gammada. Abtee ulfaadhu galatoomi aadaa jabaa duudhaa bareedaa kana Oromoon cimsee akka itti fufsiisuuf ergaan ati uummata Oromootiif dhaamtu akka gaazexeessaatittis akka rogeessatittis maali? Ani wanti ani Oromoodhaa dhaamu kallattii tokkoon waan tokko qofa jechuu barbaada. Wanti sunis maalinni abbootiin amantaa irreechi akka waan amantaa ta'etti warri wanti ilaalan sun sirrii akka hin taane keessattuu amantoonni garaagaraa namoonni maqaa dha'uun barbaanne waan akkanaa kana haasa'u. Irreechi aadaa Oromooti. Bardeen gaddaa ni yaadadha. Baranas akkasuma ijoolleen musliimaa asumatti guyyaa zuurii salaatanii asii asumatti salaatanii irreecha irreeffatanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amantaa kee qabattee amantaa kee kabajattee irreecha akka aadaatti Oromoo wal faana walitti dhufee kan ganni jiin sadiin ganni guutee lagni guutee addaan cite sun Oromoo walitti dhufee nagaa wal gaafatee wajjin kabajatuudha malee amantaa miti. Kana kallattii kamiinuu warroonni amantaa wajjin wal qabsanii oofan akka dhaabaniin dhaamsa dabarsa. Qabxii kana eegaaftee gaafii tokko siif dabala. Amma yeroo hedduu dookumentariiwwan warri Habashaa warri jibba Oromoo qabu maqaa Oromoo balleessuudhaaf hora sadii dhaqanii mukatti dhadhaa dibanii muka faa dhungatan san fidanii irreecha akka aadaa duudhaa fokkata ta'etti warreen beeysantu jira. Mee har'a laga Mormor kanatti irreecha walumaan kabajataa jirra. Dhadhaan muka dibame jira, mukni sagadameef jira, bishaan sagadameef jira. Mee asitti wanni ati agarte maali? Tole egaa kana keessa gad bu'eetiin si kaasuu barbaadan dheeraa gabaabsitiin kaasa. Warri dhadhaa muka faalanii dhadhaa muka dibanii dhagaa muka dibanii waan sanatti amanan jiru. Sunniin warra qaalluu yookiin akka aadaatti fuquraa warra jedhamanidha. Warra namoonni wanti sun dalagan jechuudha. Malee amantaa waaqeffataa keessas wanti dhadhaa dibamu hin jiru. Mukni dhadhaa dibamee mukaaf sagadamu hin jiru. Iddoo kanatti immoo akkuma argaa jirru Oromoon kallattii kamiinuu jiru amantaa isaatti qabateet aadaa Oromoo waliin kabajata malee wanti sun wanti dhagaa dibame jedhamu sun namoonni amantaadhaan wal qabsanii oofan sunis waan kana fudhataniitidha kan deemaa jira waan ta'eef wantoonni sunniin manneen qaalluu yookiin immoo
qaallu jechuun sirna gadaa keessa kan jiru osoo ta'in warra ayyaana yookiin immoo warra raagduu jedhaman santu waan kana dalagaadha. Sun akkasitti fudhatamuu qaba. Sumtuu nagarree egaa Oromoon guutumaa guututti iddoo kana jira jechuudha. Walumaa galatti waa'een dhadhaa muka dibuu, mukaaf sagaduu, muka dhungachuu kuni sirna adeemsa sirna kabaja irreechaa keessatti gongumaayuu hin hammatamu. Kuni faallaa duudhaa sirna irreechaatiin jechaa jirta. Faallaa sirna irreechaati. Namoonni wanta san raawwatan warroota raagduu ofiin jiran yookiin immoo qaalluu sirna gadaa keessa jiru miti. Sirna gadaa keessa qaalluu jira. Sana miti raagduu warra ofiin jiran yookiin warra ayyaanaa warra ofiin jedhantu waan sana raawwata malee Oromoo keessa iddoon akka Oromootti ilmi Oromoo tokko dhaabbatee muka dhadhaa faalee itti sagadu hin jiru. Waaqeffataan amantaa waaqeffataas ijoolleen amantaa waaqeffataa nu keessa jiranii isaanis waan kana dalagaa hin agarre. Egaa nutis maatiin keenya muraasni waaqeffataadha. Wanti kun hin jiru jechuudha gabaabumatti. Wanti kun faallaa Oromoo fi Oromummaa akkasumas immoo waan irreechaa waliin qabannedha. Ayee hundeessaa Kuush miidiyaa fi gaazexeessaa Abtaamuu Tasfaayee yaada nu kenniteef guddaa galatoomi. Tole isinillee. Yoo maskeenye salphaatti sirraanoo yaakone of kenneeti jabaanii sirratti sirraanoo yaafone seenaan badanuu galteetti sirraanoo yaakone wal argina finfinneetti sirraanoo yaafone irreeffatu malkaa keetti yarra sirraanoo yaakone dhugaan galte gullalleetti sirraanoo yaafone wirtuu keedhaana beetti sirraanoo yaakone tumaan labsi akka beetti sirraanoo yaafone reechirree kooti seenaan tiksa ani saka abbaa kooti. Reechirree keenya seenaan tiksina nuti saka abbaa keenya. Reechirree kooti dhiiteen sirbaa kunoo kun isaa daakooti. Reechirree keenya seenaan. Egaan itti aansuudhaanis ammas nama lama kan biraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Eejem daawwachuudhaan hanga dhuma qophii keenyaatti nu wajjin turan ammas affeerraa kenna. Maqaan keenyu jedhama? Maqaan kiyyaa Kamaal jedhama. Kiyyaa Kamaal. Ati yoo? Ubaayyoo Mulaatu. Ubaayyoo Mulaatu. Ubaayyoo fi Kiyyaa Kamaal baga ayyaana irreechaa bara 2019 nagaan geettan. Baga hojumaan nu gee. Baga hojumaan nu geessu. Egaa kan gaafii tokko isin gaafadha. Kiyyaa irreechi siif maa inni? Irreechi anaaf jaalala tokkummaadha. Kan Oromoon itti ba'ee itti galee itti rabbii ofii kadhatee jedhudha. Anaaf irreechi waan guddaadha. Ayee ulfaadhu. Ati yoo irreechi siif maa inni? አንድነት፣ ፍቅር፣ ደስታ፣ መተባበር። ኦሮምኛ አታውቂም? በደንብ አልችልም። ያው እኔ ኦሮሞ ተወላጅ ብሆንም አዳማ ነው ያደግኩት። ኢሉባቦርና ወለጋ ነኝ። ስለዚህ እስቲ እሬቻ ላንቺ ምንድን ነው? እሬቻ እኔ ከልጅነቴ ነው ቢሾፍቱ የምሄደው። ቀርቼ አላውቅም። እዚህም ከመጣሁ በኋላ እዚህ መጥቻለሁ። ምንም ችግር የለብኝም። ደስ ይላል። ደስታ አገር ቤትም ታከብሪ ነበረ፣ እዚህም ታከብሪ ነበረ። እስቲ ይሄንን ባል ይሄንን ካልቸር የኦሮሞ ህዝብ አጠናክሮ እንዲያስቀጥለው ለኦሮሞ ህዝብ የምታስተላልፉ ካለሽ መልእክት? ማንም የቀረን ማቲን ኬኛ ከኑ ኬነኒ ብየ ኬኛ አዳ ኬኛ እጆሌ ኬኛ ደበርሱ ቀብና ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ኪያ አቲስ ያደኑ ከኒቴፍ ጉዳ ገለቶማ አያነ ሚልኪ ከንበዳዲና ከንፋነ ሲፈታ ሲኒያተው ዮ ማስገኘ ሰልባቲ ስራኖ ያኮኔ ወገነቲ ጀባኒ ሲረቲ ስራኖ ያፎኔ ሴናም ባደኑ ገልቴቲ ስራኖ ያኮኔ ዋላርጊና ፊንፊኔቲ ስራኖ ያፎኔ ይረፈዱ መልካ ኬቲ ያራ ስራኖ ያኮኔ ዱጋን ገልቴ ጉላለቲ ስራኖ ያፎኔ ዊርቱ ኬዳና ቤቲ ስራኖ ያኮኔ ቱማን ለብሲ ያካቤቲ ስራኖ ያፎኔ ሬችሬ ኮቲ ሴናን ቲክሳ አኒ ሰካ አባ ኮቲ ሬችሬ ጌኛ ሴናን ቲክሲና ኑቲ ሰካ አባ ጌኛ ሬችሬ ኮቲ ዲቴን ስርባ ኩኖ ኩኒሳ ዳኮቲ ሬችሬ ጌኛ ኒስ አመስ አቦቲ ቀቤኛ ጀቹን እንደንዴና hojjettoota akkasuma gaggeessitoota dhaabbata leenjii konkolaachisummaa Star nama lama qabadhee isiniif dhiyaadheera. Maqaan keenyu? Abdii Dadiyoo jedhama. Ati yoo? Mahammad Hussein jedhama. Mahammad Hussein fi Abdii Dadiyoo baga irreechaa bara 2019 biyya Egypt magaalaa Kaayiroo laga Mormoditti kabajameen isin ga'e. Baga waliin nuun ga'e.
Baga waliin nuti nu gahe. Mee ayyaanni irreechaa siif maa inni? Ayyaanni irreechaa anaaf gammachuu guddaadha. Biyya siraadheetiin akka warra biyya jirutti illee irreeffachuu baadhu. Haala baqattummaatiin hanga kiyyatti gammachuu natti dhagahamu baay'ee ibsadhee jira. Abdii mee ummati Oromoo aadaa bareedaa duudhaa bareeda kana cimsee itti fufsiisuudhaaf maal gochuu qabaa jetteetiin hin yaadda? Jalqaba irratti ayyaanni irreechaa tokkummaadha. Tokkummaa wanti caalu hin jiru. Tokkummaan waa hunda fida. Uummanni Oromoo immoo aadaa bareedaa kana kan qabsoo hedduutiin argate. Isa kana kunuunfachuudhaaf aadaa fi bakka jirutti mirga ofii kabachiisfachuu danda'u qaba bakka jirutti. Kanumaan jedha. Yaada naa kennitaniif guddaa galatoomaa ayyaana milkii isiniif haa ta'u. Ayyee sifis. Yoo maskeenye salphaatti sirnaanoo yaakoote of kenneeti jabaanii sirratti sirnaanoo yaafoolle seenaan badanuu galteetti sirnaanoo yaakoote wal argina finfinneetti sirnaanoo yaafoolle irreeffadhu malkaa keetti yarraa sirnaanoo yaakoote dhugaan galte gullalleetti sirnaanoo yaafoolle ani saka abba kote amma sitti aansuun keessummoota hedduu qabadhee dhiyaadheera eenyu jedhamta? Reedii Adam naan jedhani. Ibsaa Sabaadha. Zubeer Muhammad jedhama. Zubeer Ibsaa Reedii baga ayyaana irreechaa bara 2019 biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo laga Mormodiitti kabajamuun isin ga'e. Baga walumaanuu geenye. Mee isinirraa eegala Reedii ayyaanni irreechaa siif maa inni? Ayyaanni irreechaa anaaf tokkummaa Oromoo jabina Oromoo akkasumas walitti dhufeenya Oromooti jedhee ilaala guutumaan guututti. Ibsaa guyyaa irraa kana Oromoon hedduutu lafa kanatti wal ga'ee ayyaana irreechaa kabajataa jira. Mee guyyaa irraa kana akkamitti ibsitaati? Guyyaa irraa kana guyyaa gammachuuti. Guyyaa as dura Finfinnee irratti kabajame san dhaarguu dhabuu kiyyas hadhaan tan akka waan guyyaa san argeen dhagahama gammachuu guddaa qabachuu. Ayyee ulfaadhu. Ati yoo mee uummati Oromoo aadaa bareedaa kana cimsee akka tufsiisuuf maal dhaamta? Uummanni Oromoo aadaa isaa bareedaa kana ka waggaa 150 ol adda citee jedhe bifa haaraadhaan deebifatee kabajuu isaaniif darana kana caala kabajatan anis gahee koon ba'uun qaba jedha. Ani guyyaa har'aa kana akka nama haaraa dhaladhee tokkotti nuuf arge Oromoota biyya ambaa keessatti Oromoo hagana ga'u argee uffannaa aadaa isaa waliin simadhee haara waliin kabaju gootiif ani gammachuu amma nan jedhan namni dhagahame har'a. Ayyee yaada nu kennitaniif guddaa galatooma ayyaana milkii kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u. Ayyee galatooma. Yoo maskeenye salphaatti sirnaanoo yaakoote of kenneeti jabaanii sirratti sirnaanoo yaafoolle ani saka abba kote guyyaa irraa kana irreecha laga Mormor biyya Ijipti magaalaa Kaayirootti kan bara 2019 kabajataa jirra. Guyyaa irraa kana akkamitti agarte saartu? Hedduu takka gammachuu natti dhagahama. Saniifuu aadaan keenya eessattuu nu galaanafu. Akkanumaan ta'a. Irreechi siif maali? Irreecha jechuun aadaa keenya eessattuu nu galaanafu aadaan keenya. Ayyee saartu yaada nu kenniteef guddaa galatoomi. Galatoomaan isin jaalladha. Yoo maskeenye salphaatti sirnaanoo yaakoote of kenneeti jabaanii sirratti sirnaanoo yaafoolle seenaan badanuu galteetti sirnaanoo yaakoote wal argina finfinneetti sirnaanoo yaafoolle irreeffadhu malkaa keetti yarraa sirnaanoo yaakoote
seenaan tiksa ani saka abbaa kootti. Irreechirree kooti dhiiteen sirbaa kunoo kuni saadaa kooti. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa qophiileen nama tokko tokko isiniif dhiyeessinu ammas akkuma itti fufetti jira. Amma kana biratti argamtu artiist Na'imadha. Na'ima baga ayyaana irreechaa geette. Atis baga walumaanuu keenya. Sagalee kee fuudhi. Baga walumaanuu keenya. Mee artiist Na'ima ayyaanni irreechaa kun siif maa inni? Ayyaanni irreechaa anaaf ayyaana Oromooti. Bakka itti Oromoon itti wal ga'ee itti wal arkee itti gammadu. Kanaafuu ayyaana kana dhufuuf yaaf hedduun gammada. Mee Oromoon aadaa bareedaa kana cimsee akka itti fufsiisuuf ergaan ati uummata Oromootiif dhaamtu maali? Akkanumatti itti fufaa aadaa keessan jabeessaa seenaa keessan hin dagatinaa akkanuma tokkummaa keenyaan akka deemnuun itti dhaamsaaf. Ayyee yaada nuu kennite guddaa galatoomi. Yoo maskeenye salphaatti of kenneeti jabaanii sirratti seenaan baddanuu galteetti wal argina finfinneetti irreeffadhu malkaa keetti yarraa dhugaan galte gullalleetti wirtuu keedhaan abeetti tumaan labsii akka beeti irreechirree kooti seenaan tiksa ani saka abbaa kootti. Irreechirree kooti dhiiteen sirbaa kunoo kuni saadaa kooti. Egaan hordoftootaa fi daawwattoota Anolee Global Media ammas namoota tokko tokko akkuma isinii dhiyeessaa turre ammallee barsiisaa Sabaa'iif Burqaatii fi artiist Kadiir Shibirree isiniif qabadhee dhiyaadheera. Barsiisaa akkasuma artiist Kadiir baga ayyaana irreechaa bara 2019 biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo laga Mormoriitti kabajameen isin ga'e. Amiin hunda keenya baga waliin nuun ga'e isin jedhaa galatoom. Ayyee baga waliin nuun ga'e biyya ofii irratti osoo irreeffatanii sila bareeda ture. Biyya namaa irratti akkuma isin agartan kanatti irreeffachuu jirra baga waliin nuun ga'e isin jedha. Tole barsiisaa isinirraa eegala. Akkuma agarru biyya baqaa keessatti haala rakkoo ta'e kana keessatti Oromoon bakka tokkotti wal ga'ee ayyaana kana kabajataa jira. Guyyaa har'aa kana akkamitti ibsitamme? Guyyaa har'aa kana baay'ee natti tole osoo Oromiyaa taate irra caalaa gammachuun kiyya gammachuudhaan kan qabne maaliif irreechi bara kana sababa hedduu qaba kakaraatiin garaagarummaa addaa qaba maaliif hora Finfinnee kan waggaa 150 addaan citee turetti ummanni Oromoo bal'aan wayita achitti irreeffatu nuus garaan keenya asii mishoondaraatiin ture osoo achi jiraanne jedhaa hawaatiin turre bararaa olii allaattii duutii lafa jedhanii bararaa olii gaaf tokko achittis gallee irreeffachuu nafnu ammallee asitti illee maal godhanii akkuma baraatti bulanii akka baraatii miti ammallee jaalala Oromoodha rabbi tokkummaa nuu kennee ilmaan Oromoo akkuma siifaan biyya keessaa walitti kaabaa kibbaa bahaa dhiyaan waliin socho'aa jiru sanitti asittis wal qabatee hafuurri tokkummaa walitti dhufeet socho'u jira irreechi baranaa baay'ee addaa baay'ee itti gammadaa baay'ee daraan itti gammadee jira obboleessa kiyyaattis galatoomsiin jedha. Barsiisaa ulfaadha artiist Kadiir ummanni Oromoo aadaa duudhaa bareedaa kana jabeessee cimsee itti fufsiisuudhaaf maal godhuu qabaa jettee yaadda? Namni gaafa biyya asitti bakka irreechaa kanatti wal argeetiin jedhu waan garaagaraa walirraa barata. Akkuma ati agartu kana kun akkuma Finfinnee sanitti uummanni aadaa garaagaraa uffannaa garaagaraa uffatanii asitti dhufanii irreeffachuu jirani. Kanaaf duudhaa keenya kakaleessaa san aadaa keenya kakaleessaa san akkuma amma baanee waliin irreeffanne kanatti aadaaf duudhaa keenyallee walirraa barataa wal barsiisaa boruuf dhaloota dhufuuf akka ka'an abdii qaban. Barsiisaa Sabaa'iif Burqaa fi artiist Kadiir Shibirree yeroo biraa bal'inaan intarvii istiidiyoo keenyatti isin affeerree kan isin goonu ta'a. Ammaaf yaada nuu kennitaniif guddaa galatooma. Galatooma ulfaadha. Yoo maskeenye salphaatti of kenneeti jabaanii sirratti seenaan baddanuu galteetti wal argina finfinneetti irreeffadhu malkaa keetti yarraa dhugaan galte gullalleetti wirtuu keedhaan abeetti
abba